banuu dandeessa, bakka 5tti banuu dandeessa, bakka 3tti, bakka 2tti, bakka 1tti banuu dandeessa aappii sana keessatti jechuudha. መድኃኒዓለም ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምሕረት ከቦት በሰማያት ቢኖር እያመመው አባቱን እየጠራ አይቻለው ለሚገድሉት Ashamar kafuni hordoftoonni saaroon tuubii jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif hawaayitu an nagaa waaqayyoo fayyaalatu jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo jechuudha aappii tokko isiniif qabbee dhufee jira jechuudha. Aappii sana isinitti nan agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii ani isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Warroota view barbaadaniifis in ta'a jechuudha. Warroota moniidhaafis ta'u jechuudha. Akkuma kana immoo warroota immoo jechuudha keessattuu kan inni fayyada isaan gargaara kan hin jedhee isinitti agarsiisuudhaaf dhufee kanan ofii kootti fayyadamaa ture jechuudha. Warra sa'atii gutachuudhaaf amma karaarra jirtan kanaafi baay'ee akka addaatti fi akka ajaa'ibaatti isin gargaara jechuudha. Ani ofii kootti fayyadamee waan hin beekuuf isinis immoo itti fayyadamaa jechuudha. Aappii sana keessatti jechuudha. Akkamitti akka isin fayyadu immoo isinitti nan agarsiisa jechuudha. Asumarraan immoo jalqaba caafii kan isinitti himu jechuudha. Aappii sana keessatti jechuudha. Bakka 6tti banuu dandeessa, bakka 5tti banuu dandeessa, bakka 3tti, bakka 2tti, bakka 1tti banuu dandeessa aappii sana keessatti jechuudha. Akka nama bilbila 5 qabuttis al takkaa irratti banuu dandeessa. Bilbila lama nama bilbila lama qabuuf dhaamsan si qaba jechuudha. Bilbila lama qabda miti ati fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jechuudha. Bilbila lama namni qabu jechuudha. Bilbila tokko liivii seenee bilbila tokkoon immoo jechuudha maal gochuu qaba bilbila tokkoon immoo jechuudha bakka 6tti yoo bane akka namni 6 jala jirutti mul'isa jechuudha. 6 bakka 6tti lakkaawwan ta'e liinkii YouTube keessana fakkeenyaaf liinkii viidiyoo keessana achirratti koppii goota garuu aappii sana keessatti jechuudha. Akkatti bakka 6tti yoo bante jechuudha akka nama 6tti jechuudha. Nama bilbila tokko qabuuf immoo dhaamsa kanaan si qaba jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf yoo garee keessan jirtu yoo ta'e liivii seenuudhaafis immoo si mijatu yoo ta'e bakka 6tti yoo bante jechuudha akka nama silkii 6 taphachiifatu gochuu dandeessa jechuudha. Kana dhaamsan isiniif qaba jechuudha. Kabiraammoo bilbilli tokko irraa jalatti hiruu danda'a. Inni kun saayizoota bilbila keessaniitiin murteessaa inni jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa isinitti nan agarsiisa jechuudha aappii sana keessatti an dhugaa dubbachuudhaaf na fayyadeera jechuudha. Tibban sa'atii guuttachuudhaaf ga'e keessaa baay'ee neetworkii fi maabiraatiin baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Yeroo sana keessatti gara guyyaa 2 liivii soonseenii galgalas ta'e guyyaa soonseenii ture obboloonni ragaadhaan jiru jechuudha. Sana booddee sa'atiin deemu ture miti kan sa'atiin nama dabalu jechuudha. Pileestis nan dhaabee liivis nan dhiisee sababa neetworkiirraa kan ka'e jechuudha. Maalan godhe isinitti fakkaate galgal tokko akka carraa mabraatii argachuu neetworkii argadhe jechuudha. Liivii sa'aatii 5 bane jechuudha. Liivii sa'aatii 5 bane bakka 6tti bane jechuudha. Sana booddee gaafan itti banu sa'aatii 2 bichaa taa'ee neetworkiin bane jechuudha. Egaa sa'aatii 2 qofa taphatee bakki hundumtuu jechuudha. Meeqanaaf lakkaa'e beektu isinitti fakkaate sa'aatii 23 lakkaa'e. Nama itti millee jira jechuudha. Aappiin sun baay'ee gaariidha kan jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu xifinaaf lakkaa'e jechuudha. Yeroo kaan irra jechuudha. Kanaafuu galgala akkatti yeroo firii jechuudha. Itti banattanii yoo bushattan liivii sa'aatii 5 yoo qabaattanii bakka 6tti yoo itti banattan sa'aatii 30 argattu jechuudha. Halkan tokkotti bilbila tokkitti yaan jechuudha. Kanaaf bilbila lama qabaattan immoo xifii argachuu dandeessu. Kanaaf isin fayyada isin jechuun jaaladha jechuudha. Gara barumsaatti isin dabarsaa. Dursa immoo laayik, sheer, koomentii godhaa jechuudha. Gara barnootaatti ceena. Amma gara aappichaatti akkamitti akka gadi seennee akkamitti akka taphasiisu jalqabnu bakka bilbila namaa 5 kadhachuurraa ofii kee bilbila tokkichaanii bakka 5tti irratti pileestis taphachiifachuu viiyuulee akkasii dabalu jechuudha. Siitin agarsiisa aappiin sun kunuutti jechuudha. Diskiripshinii irraallee argattu dheeraa gadan tuqa aappii sana jechuudha. Naaf obsaa jechuudha. Neetworkiidha. Aappiin sun jalqaba kanatti bana jechuudha. Jalqaba waan isin gochuu qabdan jechuudha. Isin agarsiisa. Iddoo gajjallaa kanarraa Araba jira, Faransi jedha, Ingilish jedha. Ingilish irra godhadha jechuudha. Maaliif afaan waliigalaa Ingiliffatti waan fayyadamnuuf baay'inaan jechuudha. Sana booddee immoo waan isin sirreessitan jechuudha. Erga akkas ta'een argitu mitire achi iddoo kana jechuudha. Tuqaan kan hin jiru kana jiramti. Isa tuqxanii maal gochuu qabdu? YouTube filachuu qabdu as keessaa jechuudha. YouTube filachuu qabdu. Erga kanatti YouTube filattanii jechuudha. Kunoo step isa jalqabaarra kanarras jiru si tuqaa isa walti baay'atee jiru kana jechuudha. YouTube filattu jechuudha sas.
amma gara YouTube itti deebi'ee jira. Amma maal gochuu natti hafe jechuudha. Fakkeenyaaf anas keessatti amma banuun barbaade waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo koo fidee banuun waan barbaaduu fi maal gochuutu narra jira. Isa jechuudha iddoo searchii kana mallattoon searchii jirti miti iddoo kana gadi qabee fakkeenyaaf amma sa'aatii min barbaadu jammar saaroon tuub yoon jedhe search nan godha jechuudha bakka search rukuta achi kunoo isa jalqabaara saaroon tuub jedheennaani saaroon tuubiin naa dhufe jechuudha viidiyoo koo tokkoon filadha fakkeenyumaa fi fakkeenyuma baneessin agarsiifachi keessa godhe jechuudha okay kana nan fuudha kun amma hin ta'a jechuudha okay nan cufa jechuudha maaliif amma jechuudha cufeera jechuudha ammasi step isa lammaffaaras dhufe jechuudha nan search godha jechuudha saaroon tuub kuno naa dhufe waan ta'eef YouTube keessa search goota hin dhufa sarratti jechuudha as keessaas immoo viidiyoo tokko aade nan filadha kanuma viidiyoo kana filadha video kana yoom amma bakka lamattidha kanan jiru jechuudha bakka lamarra jira sana booddee amma kun bakka lamadha bakka baay'ee gochuudhaaf eessa tuqu qabdu kuno gara asii kana akka uleetti kan ciciisu jira jechuudha sana booddee iddoo kana tuqee jechuudha fakkeenyaaf singilii tribal views jedha kwar 6 jedha fakkeenyaaf bakka 6tti yoon banuu barbaade kuno akkasan tuqa kuno isa kana jedha achi akkanatti naa bana jechuudha argitanii jirtu ilaa bakka lamatti sila search godhee waan hin jiruuf barki kun duwwaa waan ta'eef maal gochuun qaba hunda isaaniittiyuu fiduun qaba jechuudha hunda isaaniittiyuu fiduunan qaba search godhee hunda isaaniittuu fiduun qaba jechuudha saaroon okay amma jechuudha kuno viidiyoo hundumaayyuu search godhee fideera jechuudha search gootanitti fidan viidiyoo 6 ta'eera jechuudha viidiyoo garaagaraa 6tu jira jechuudha isa dursa garuu akka screen bilbila keessanii off hin taane iddoo kana cuqasaa tuqxanii screen bilbila keessan off gochuu qabdu jechuudha halkan guutuu banaallee buluu danda'a kanadha sana booddee immoo kuno iddoo kana tuqxu achi second 30 booddee hundumtuu wal faana tapha eegala jechuudha amma argitanii jirtu hundumti isaanii tapha eegalanii jiru jechuudha kuno amma fakkeenyaaf sagalee tokko irraa banee sin agarsiisuu nan danda'a garuu sagalee hunda sabbanna jette fakkeenyaaf amma kun sagaleetu ofiidha malee sagalee silent ta'ee jira malee hundumtu taphataa jira yoo argitan ta'e actioniin isaa hundi isaanii gargari jechuudha viidiyoo garaagaraadha haa ta'u iyyuu malee jechuudha yoo sin sagalee irraa bantan tokko irraa bantee hin dandeessa sagalee fakkeenyaaf isa silent kee oonii gochuu dandeessa hunda lama sadii wal faana sagalee dhageessa hotte garuu wal dhaaba waan ta'eef fakkeenyaaf hunda isaa wamma fakkeenya mana madaamii keessa waan ta'eef silentidhaani kun kanatti lakkaa jechuudha kun taphataa jira kun taphataa jira kun kan biraadha kunis kan garuu sagalee isa dhagaan jiru kunis immoo leebiidha kunis immoo argaartu kunis jechuudha kanallee dubbatamaa jira jechuudha sana booddee bilbila kee lafa kaachuu dandeessa jechuudha bantee jechuudha akka iddoo tuqaa gararraa kana jechuudha iddoo kana akka of goote mallattoo fakkeenyaaf iddoo kana keessatti of gochuu qabda jechuudha ofii iskiriinii bilbila kee jechuudha maaliif akka hin cufne jechuudha switcha kan goone isa laallatte sana booddee kanaan sa'aatii barbaade fakkeenyaaf galgala tokko fakkeenyaaf lafa ciisichaa keedhatta oote lafa kanatti kan sa'aatii 5 viidiyoo asitti iddoo kan sa'aatii 5 yoo goote bakka 6 sa'aatii 30 si lakkaa'uu danda'a jechuudha sa'aatii 5 sanansaa fixeennan jira viidiyoo garaa gosa garaagaraa jechuudha sa'aatii 30 oliyyuu si lakkaa'uu danda'a jechuudha maaliif akkuma ani jalqaba viidiyoo keessatti taasise jechuudha guyyaa lama walitti aanse'anii viidiyoo osoo liiviin seeni playlistii osoo hin taphachiisin sa'aatii lama qofa naa taphachee guyyaa isaanii turkii gaallee hin qabu sa'aatii 23 naaf lakkaa'ee jira jechuudha kanaaf iyyuu isin fayyada kan jedhu isiniif qabadhe dhufe jechuudha waan dhaggeeffattaniif immoo galatooma like share subscribe godhaa waan barbaaddanis gaafachuu dandeessu jechuudha kanaaf iyyuu itti fayyadamaan isinin jechuu jaalladha jechuudha ijoolleen sa'aatii ganaa guuttachuudhaaf jirtanii jechuudha dhugumaan immoo isin fayyada jechuudha viewulleen argattu jechuudha kana keessaa jechuudha
views in argattu akkuma kana yeroo live seentan illee bilbila tilfii kan biraa bukkeedha qabdu yoo ta'e appii kana boostanii jennaan jechuudha networking keessan ga'aa taanaan dhugumaan humna qaba taanaan jechuudha bakka kana hundumatti live keessan fiddan link isaa copy gootanii nama ja'a hin kadhattani ofuma keessan ja'a isiniif ta'a jechuudha ati mataan kee hojja asii ta'uu danda'a jechuudha waan itti fakkeenyaaf itti arginedha waan ta'eef jechuudha networking kee ga'aa humna qaba taanaan bakka 1 2 3 4 5 6 kanatti yoo bante jechuudha living ke qooda bilbila tokko bilbila nama jaakaatti ofii keeyyuu nama jaasii ta'a jechuudha bakka jaa dhiisteemmoo jechuudha bakka double bakka lamas gochuu dandeessa kun double kun fakkeenyaaf irraaf jala double gochuu dandeessa jechuudha linkii kee jechuudha double gochuu dandeessa kun amma fakkeenyaaf irraaf jalatti jira jechuudha fakkeenyaaf kanas gochuu dandeessa jechuudha bakka afuris gochuu dandeessa jechuudha gosa barbaadde yeroo bakka filattu immoo kun warroota kana keessaa filatte jechuudha singilii tokkicha yoo ta'e double yoo ta'e sadii yoo ta'e shan yoo ta'e ja'a yoo ta'e jechuudha shan kun afurii kun immoo ja'a yoo ta'e jechuudha akka kanatti as keessaa filatte fitte jechuudha sekondi meeqatti akka yeroo wal faana banuu barbaaddu immoo as keessa sirreeffachuu dandeessa jechuudha kanadha isin jechuu jaalladha lafa dogoggorri jirutti immoo na dhiifama naaf godha isin jechuu jaalladha shalom መዳን ያለም የቅርባይ ነው ፍቅር ምረት ከቦት በሰማያት ቢኖር እያመመው አባቱን እየጠራ አይቻለው ለሚገድል